Akkam jirtu hordoftoota keenya bakkuma jirtan maratti nageenyaaf jaalala isiniif hawwineetii kan nuti jirru OBN sagalee uummataa irratti saatii kanarraa kaafnee kan isin biraan geenyu sagantaa yeroo kaayyooti kaayyoo maltiimiidiyaa qopheessuudhaan kan isin biraan ga'u egaa yeroo garagaraatti keessummaa adda addaa affeerree isin wajjiniin wal barsiisaati kan nuti turre keessummoonni keenya gama aartiitiin aartii diraamaa fiilmiidhaan akkasumas immoo weellistoota keenya kana malees immoo namoota hojii tola ooltummaa irratti hojjechaa jiranis affeerree yerootti isin biraan gahaa turredha jechuudha. Adda sigaa keessummaa tokko qabadheetiin jira keessummaanan qabadhee jiru kun immoo hojii waaqa birattis nama birattis jaallatamaa ta'e kan hojjetaa jirudha. Eenyu laata isa jedhu figaa beeksisoota hordofneetu kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Egaa qophii kana beeksisaa kan si wajjiniin turu ani Nasraa Sharifii gama ogummaa kaameeraatiin akkasumas immoo suur sagalee gulaaluudhaan kan wajjiniin turtii taasisu immoo Yiliqaal Aantanati. Egaa qofaa keenya hin jirru ispoonsaroonni keenya jiru ispoonsara Plaatiineemii dhaabbata daldala buna qarcaansheetii dhaabbanni daldala buna qarcaanshee sadarkaa Plaatiineemiitiin ispoonsar nu godhaniiti kan isaan jirani guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu keessattuu dhaabbata daldala buna qarcaansheetti gaa yeroo gannaa kana keessatti biqiltuu bunaa sanyii filatamaa biqilchanii saayitii tokkotti biqiltuu miiliyoona 5 tola kan itti raabsanidha. Egaa kun baay'ee kan jajjabeeffamuu qabudha. Yeroo ammaa kana iddoo garagaraatti biqiltuun dhaabamuu irratti kan inni argamu. Dhaabbileen garagaraa hojii bunaa irratti hojjetan akka dhaabbanni daldala buna qarcaanshee waggaa waggaadhaan taasisu kana itu taasisaniiti karoora biyyi keenya qabattee jirtu gara biqiltuu miiliyoona meeqaa akka dhaabuuf qophoofnu gaa namni kamuu tilmaamuun isan dhibu jedheetani kanan yaadu. Gama biraatiin immoo egaa keessummaan keenya hadhaatis hojii tola ooltummaa irratti kan hojjechaa jiru waan ta'eef kanaanis wal qabataa dhaabbanni daldala buna qarcaanshee egaa bakka rakkoon jiru hundatti qaqqabuudhaan hawaasa isaatiif birmataa ta'uudhaan kan inni beekamu. Keessattuu yeroo darbee yeroo hongeen naannaa Gujii fi Booranatti mudate sana deeggarsa marga loonii akkasumas midhaanii gochuudhaan egaa akkuma isin amma daawwachaa jirtan haala kanaan konkolaataadhaan akkasittiin hiriiree jechuudha. Haala kanaanidha kan isaan deeggaraa turanii iddoo garagaraatti jechuudha. Hawaasni isaanii yeroo rakkatu dursanii birmachuudhaan warra beekamanidha. Baankiin Awaashis immoo hawaasa isaanii rakkate cinaa dhaabbachuudhaan deeggaruudhaan akkasumas immoo dargaggootaaf carraa hojii uumuudhaan liqeessuudhaan kan beekamanidha. Kottaa dinqa keessanitti fayyadama nu biratti qusadhaa nurraa liqeeffadhaa isiniin jechaati kan isaan jiranii. Egaa beeksisa isaanii hordofnee gara keessummaa keenyaatti kan darbinu ta'a. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakka'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teekinooloojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun hoomtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraa irratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kan hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaanshee Tireeding. Qarcaanshee Tireeding. Awaash ijoollee fi dargaggootaaf. Maatiin gamni ijoollee isaanii qusannaa barnootaan qixa jalqabsiisu. Ijoolleen maatii onnatan irraa argaman aadaa qusannaa guyyaa guyyaan gabbifatu. Maatiiwwan egereef yaadan ijoollee isaaniitiif fakkeenya ta'uun qusannaa shaakalsiisu. Shamarri ijoollummaadhaa hanga dargaggummaa hordoffii maatiitiin guddatte qusannaan qajeelfama jireenya ishiiti. Maatiiwwan ijoollee fi barattootaaf qusannaa jalqaban faayidaa addaa qusannaa jalqabsiisuuf ta'u qopheessinee eegna. Baankii Awaash. Hordoftoota keenya beeksisa hordofnee walitti deebineetii kan nuti jirru. Egaa akkuma duratti isiniif kaasee jiru keessummaan kan koo hadhaa. Egaa dargaggoo Ifaa Taliilaati. Egaa Ifaa Taliilaa yeroo ammaa kana hojii waaqa birattis nama birattis jaallatamaa ta'e egaa hojjechuu irratti kan inni argamu. Mee baga nagaadhaan gara stuudiyoo keenyaatti dhufte Ifaa. Baay'ee baga nagaan eegdan isinis.
hojii tola ooltummaa irratti hojjechuu irratti kanatti argamtu. Yeroon kun immoo yeroo barattoonni barnootaaf itti qophaa'anidha. Namoonni baay'een harka kan eeganidha. Egaa namoonni baay'een tariitii kana dura miidiyaa irratti si arganii ta'uu ni mala. Mee tola ooltummaan akkamitti ibsitamee ifa? Tola ooltummaa jechuun namaaf jiraachuudha. Faayidaa namarraa argachuudhaaf yaaddee gocha gootuu miti. Nama hangargaartu akka deebisee si gargaaruu hin dandeenye hunda osoo beektuudha. Waan qabdurraa qooddee namaaf kennita. Yoon kana jedhu waan siif tokkoffaa ta'e, waan sirraa hafe osoo hin ta'e waan siif tokkoffaa ta'e wanti kun ana na barbaachisa jireenya koo keessatti itti waa yaaddu nama biraatiifis hin barbaachisa itti yaaddee namaaf deeggarsa gochuudha. Jireenya hankee keessatti waan rabbis sirraa eegu, waan uummannis jaalatu gochaatoo jiraachuu jechuudha. Kanaafuu namni hundumtuuyyuu tola ooltummaa yookaan tajaajila lammummaa kana keessa jiraachuu dirqama isaati. Anis isuma sana kanan yeroo ammaa kana gochaatoo jiru jechuudha. Waan baay'ee jajjabeeffamuu qabudha. Mee guyyaa jalqaba itti jalqabde nu yaadachiista? Yoom jalqabde mee hojii tola ooltummaa kana? Just akka waan kana hojjechuun qabadhee itti galee 2006 garuu jireenya koo keessatti waan an qaburraa namootaaf kennaa maal jecha jireenyuma namni baay'een yeroo ammaa kana jiraachaa jirudha. Garuu hojjechuun qaba waan kana hidhee kanan itti gale bara 2006 as magaalaa Adaamaatti mana rifeensaa ogummaa ifaa jedhu tokkoon qaba ture. Achi taa'aa jiru nama kastamarii kaaksii gasheenii balbalarra taa'ee yoo feesbuukis akkatti seeraan fayyadamaan turreeni matseetii maal kanan dubbisaa ture. Daa'imti wayii dhufeeti meenaa bilbilii naan jedha. Ofittas qabeeni bilbila koo gabbaasee lakkoofsa inni natti marutee itti kenne. Mucaan kun bilbila kana yoo namni jalaa kaasu hin dhuftuu harmee hin dhuftuu ja'a. Callisee ilaalaara micicha hoona ilaalu ana yeroon magaalaa Olancitiidhaa karaarra jiraadhu. Yeroo sana ture san fakkaata beekta. Yeroon ani kutaa 4 baradhu rakkoota meeshaalee barnootaan wal qabatee baay'ee cinqamaa ture tokko jiraadhu sana fakkaata mucaan kun. Dubbisee inta haadhattu dubbataa yeroo jidduudhaan hin bu'a. Finnaan hoodhu galatoominaan jedhee deemuu taanaan qabe hin caasan. Maal eenyutti bilbiltee naan harmee koottee eessatti iddoo biraa jirti. Maal rakkatte re'an innaan edaa haatiif abbaan isaa wal dhabanii isheen deemteetti inni haadha biddeenaa daa'imichaa wajjin jiraachaa jira. Dabtara 8 na barbaachisaa inni jaanaa bitee siif hin dabaledha. Amma immoo kanumaan baradhu naan jechaa jira. Taa'ee na yaadan deeme. Maaliif ani barataa kutaa 4 ta'ee ispoortiif muuziqaa dabtara tokko irratti barreessa ture. Isa sanaayyuu rakkoo kana keessan dabree ture waan ta'eef baay'ee na jeeqee ture beektaa yeroo sana. Namni ammas waan ani jiraachaa ture sana jiraachaa jira. Ani immoo gaafa naa guutte namoota nan gargaara jedhee yaada yoomiidha wanti kun jedheen tasgabbii dhabe. Sirba koo shaggooyyee miidiyaarra deemaa jiru tokkoon beekta taanaan sirba sana hojjechuudhaaf maallaqa walitti qaqqabadheen ture. Yaada koo jijjiireeni mana chaappaa mana rifeensati. Xalayaa barreessee ijoollee 10 kennedhe sarkas doolfiinii fi ganda 10tti xalayaa barreessee kenne. Isaan ijoollee 5 filanii naa kennanii maallaqan kiliippiitti hojjechuudhaaf ture sana dhiiseen meeshaalee barnootaa bitee mana rifeensaa koo fuulleetti amma suuraawwan yeroo sana ka'an olaalte ijoolleedhaa meeshaa barnootaa innaan kennu baakgiraawundiin isaa mooyyuu taappeellaa mana rifeensaati. Achumatti ijoollee sanaa kenne aduu sana hirriiba nageenyaan rafee gammachuun koo baay'ee tokko daraan dabale gammachuu isa dhugaa guyyaan itti gammadeedhas achirraa tokko hidhee jalqabe jechuudha. Amma waggaa 8 keenya jechuudha. Waggaa 8 geesseeti kan jirtu. Egaa hordoftoonni keenya nu hordofaati kan isaan jirani. Namoonni namoota rakkatan arginee bira darbinu baay'een keenya jiraachuu dandeenya. Waatti kennitee maal taatellee jetteetuun gaafatiin kan bira darbitu hin jira. Ati immoo achitti qabdeetu rakkoo isaa bartee sun immoo ciruma isaa keessa kee immoo tuqee hanga yawwanaa immoo akka gargaarsa kanaatti fuftu ta'eera jechuudha. Egaa ati hojii mana rifeensaas yaa'u akka hojjechaa turte
akkasumas immoo aartistiidha sirboota garagaraas hordoftoota keenyaaf gumaachiteeti kanatti turte hamma hojii gara toora ooltummaa kanatti dhufteeti kanatti jirtu. Kun immoo gaa aantummaati hawaasaaf qabdu namoota rakkatan gargaaruuf qabdu sana kan agarsiisudha. Mee eenyutu si gargaaraani kanatti namoota kana gargaartu maalidha immoo kanatti gargaartu kan jedhu mee haa kaasnu. Dura kan na gargaaru Rabbi dandeettiin ittiin obsu dandeettiin ittiin ija namaa laalu harka namaa laalu naa kennee Rabbi na jabeesseera. Tokko kan na gargaare Rabbi. Galanni isaan badin. Galanni isaan badin dhugaa dubbachuudhaaf. Sanaan achitti ilmi namaa jira. Namni jira. Nama keessaa immoo namni jira. Namni hundumtuyyuu gara laafadha. Hoo xinnaate haadhaaf, abbaasaaf, obboleewwan isaatiif gara laafadha. Namni nama ta'e immoo ofiif maatii isaatiirra dabree immoo nama biraatiif namni yaadu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf. Namoonni akkasii ammallee sanyiin isaanii nagaa argatu. Biyya keessas biyya alaatiis jiru. Facebook irratti kanan hojii deeggarsa namootaa meeshaalee barnootaa fa'aa ittiin sassaabu Facebook irratti ture. Even osoonan ani hin dubbisin hunda ifaa si gargaaruun barbaadedhanii namoonni naa barreessan jiru ture. Namoota akkasiisan guddaan isaan galateeffadha. Maaliif waan isaaniif barbaachisu osoo rakkoo qabanuu natti hafu jedhanii akkan hojiin an hojjedhu kun akka cimu godhaniiru waan ta'eef biyya keessas biyya alaatis kallattiidhaan deeggarsa maallaqaatiin yaadan meeshaalee barnootaa bitanii eessa jirta ifaa jedhanii even waggaa 8 guutu malee waggaa 3 biiroo malee hojjedheen. Biiroon qabu boorsaa tokko jira. Dokumentii ijoolleedhaa boorsaadhaan baadhee deema. Boorsaan koo mana taa'aa. Yoo namni naa bilbile iddoo ati jirtutti dhufee fudhadha si rakkisuun jedhaan maaliif biiroon qabu waan ta'eef. Chaalenjii san hunda keessa ennaan deemu namoonni na gargaaraniin waan ta'eef akkan gargaaru namni na gargaare akkan gargaaru na gargaaraa isiin jedha. Amma gocha namoonni kun godhan keessatti maal argita? Madaalliin namummaa gaarummaa ta'uu isaati kan argitu. Isaan immoo anaaf humna ta'an hamilee ta'an ijoollee 10 nan jalqabe waggaa 8 barana amma ijoollee 130tu meeshaalee barnootaa narraa fudhateetu barachaa jira. Waggaa waggaadhaan sumatu kennaaf jechuudha ijoollee. Anumatu kenna. Ani garuu abbaa qabeenyaa ta'eeti miti nama jireenya kootuu natti ulfaatee jiraatudhaan akka dhuunfaatti olaalle. Garuu ishuma qabu sanarraa dhiibbaa guddaa godhe hanga jireenyi kan koo waan kiraa manaa kafaluudhaaf ture hunda meeshaa barnootaatiif yeroo itti tolche jira. Wanta nyaadhurraa fuudhee namaa yeroo itti kenne ofii kootii itti beela'ee jira. Uffata nan ofii kootii uffadhu fuudhee namootaa yeroo itti kenne jira. Namoonnis na gargaaranii hamilee naa kennan. Cinaadhaan kan hamilee si cabsus akkuma jiru ta'u warreen hamilee na cabsan sana akka nama hin dhageenyetti gurra koorraa qabadhe dabree namoota na jajjabeessan hamilee godhadhe deeggarsa isaan naa kennan deebisee kennuudhaan hojichi kun akka bal'atu godhee hin jira waan ta'eef namootatu na gargaare akkan gargaaru na godhe rabbittii gaditti ammallee jireenyi isaanii kan gammachuudhaan guutamee haa ta'u. Sirriidha gaa namni nama gargaaruudhaaf yoo keessi kee gara laafessa ta'e nama gargaaruun namatti ulfaatu jedhee tayyaada. An maal qabaadheetan nama gargaaraa anumaayyuu hin qabu namoonni jedhan jiru. Egaa namoonni maallaqa dhabuu osoo hin taane yaada gaarii dhabuutu akka isaan nama gargaare taasisa jedheeti kan hin yaadu. Kanaaf amma namoonni mana keessaatii uffata baay'ee qaban jiraachuu ni danda'u. Uffata isa kana barakka kanaan bitee isa kana kunoo barakka kanaan biteedhanii fuudhanii gadi baasanii uffatu. Uffata qurraa amma mana keessaatii 5 ol hanga 10 kan mana keessa birdilibsii kan halkanii walirra tuulanii mana keessaa qaban baay'een jiraachuu danda'u. Garuu immoo kan bakkeedhaa qorraan waxalamu immoo baay'eetu jira. Kanaaf egaa hordoftoonni keenya kan mana isaanii illee taa'anii nu hordofaa jiran nutoo maal goonee isa jedhu yaaduun barbaachisaadha. Yeroo garagaraatti ifaanaati barattootaa fi waan isaan ittiin barreessan dabtaraa fi iskiriiptoo kana kennuudhaan alattis immoo yeroo ati manoota harka qalleeyyii mana isaanii deemtee waan nyaataaf ta'u waan akka zayitaas wantoota garagaraa manarra deemtee kennitu fa'a yerootti argaa turredha kan jiru waan ta'eef ituu siif ta'eeti namoota baay'ee gargaaruu akka dandeessudha kan mul'isu. Waan iddoo tokkotti daangeffamee jiru miti hojiin kan kee. Haadholee 41 kan qabani. Haadholee 41 san keessa maallaqni amma qabu kun nama meeqa gargaaruu danda'a? Maal bituufii danda'a? Isa heddu sana taa'ee waraqaa irratti nan barreeffadha deemeen bitaa nan kenna. Isa sana mooyyuu poostiin godha. Poostoon godhu waan lamaafan. Tokko
hojiin an hojjechaa jiru kana ummanni argee akka deebi'ee hojjetuuf. Edaa akkana gochuun nan danda'a ture. Gaafa mindaan koo ba'u zayitii leetira abbaa 5 abbaa tokko sookaa daakuu kiiloo 5 bitee edaa rakkattuu ijoollee isheedhaa kophaa guddistu naannoo ollaa keenya jirtu sanaaf kennuu nan danda'anis ja'anii akka yaadaniif. Tokko kanan godhu. Inni lammaffaan immoo hojiin an hojjechaa jiru kana arganii akka na gargaaraniif. Kanaafuu waan ani poost godhu sana ni ilaala namni ifaa maal si gargaaru jedhanii na dubbisu. Haadholiin qabaa beelaa jiru hedheeniitti himaa kun waan barbaachisu sana bitee naa kenna. Isa sana nan fudhadha. Walirra kaayeen cimmiseen ennaa tokko baaseetoo irra deemee haadholii kanaaf kenna jechuudha. Ani rabbi galannaa ga'u namoonni ofumaa isaaniitiin na dubbisanii na gargaaran malee an dhaabbilee tokkotti xalayaa barreessee hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu sochii cimaa ammaan booda sochii cimaan godha waan ta'eef namoonni akkasitti gargaaraman gochuun ni danda'ama. Haadholii kana hanan gargaaru dursa aanuma aanatti dabalatee immoo namoota kaayyoo kiyya kana deeggaran. Andi hojiin hojjedhaa garuu waan kana gargaaruu fedhan qaba namoonnidha. Karaa kootiin akka salphaatti namoota san bira ga'a. Even daakuu fi zayita maal ruuzii paastaa kana bitanii naa kennanii gaafan kennu boruu nan kennaa sitti tolaa jedheeni fuudhee deemanii beektaa namoota san. Yoo achi gaan wanti isaanii godhan suni itti xinnaate maallaqa dabalata namoonni kennan naqunnamanii jiru namoonni bu'an jiru. Jarreen kana hirmaachiseen waan kana hanan gochaatu jiru waan ta'eef hanga ammaatti waan gaariidha. Eebbi haadholii sana rakkoo jiru namoonnis akkana gargaaran karaa furee jira waan ta'eef waan guddaadha inni kun. Ijoolleen keessanirraa boriif jaboo akka ta'an fedhiin isaanii guutamee jireenyi isaanii akka miidhagu hawwiin isaaniis akka dhugoomu waan ta'uu fedhan ta'anii kanas akka bakkaan ga'an har'umatti yaadaa egereen ijoollee keessanii akka mijatu rakkoo fotoo hin mo'amin bakka yaadan akka ga'an mul'ata isaanii dhugoomsuuf abdii isaanii kunuunfadhaa. Ijoolleen keessan waan fedhan akka ta'an nin danda'a jedhanii akka danda'an isin har'uma bu'uura tolchaa dhaloota wayyaawaa ta'anii haalaan baratanii biyya dhaalan guddisanii akka hojjetan aantee akka boonsan qusachuu haa jalqaban. Inni har'a qusatan irkoo ittiin of danda'an ta'a isaan faana guddachaa abjuu isaanii dhugoomsa. Smart Children sanduuqa qusannoo addaa daa'immanii baankii Awaash irraa. Hordoftoota keenya walitti deebineeti kan nuti jirru keessummaan keenyas artiist Ifaa Taliilaati. Ogummaa garagaraas waan qabuuf egaa amma yeroo ammaa kana immoo hojii gargaarsaa irratti kan inni hojjetaa jiru. Egaa dargaggoo kana cinaa isaa dhaabbattanii waan qabdaniin deeggaruun qabdu jedheetan ergaa dabarsaa. Maaliif namoonni harka isaa eegan baay'eedha kan jiranu. Akkuma nama kaasee jiru nama 130 ol ijoollee kan inni gargaaraa jiru akkasumas immoo maanguddoota harka qalleeyyii ta'an kan inni mana isaaniitti deeggaraa jiru. Eessaayyuu fiduu hin danda'u yoo isin deeggartaniin malee. Kanaafuyyuu namoonni deeggaruudhaaf qalbiin keessan jiidhe dargaggoo kana deeggaraa kan jedhudha kan inni yaada kaasu. Namaaf yeroo waan tokko kennuuf kaanu amma rakkataan tokko dhufee meemee waan an uffadhu hin dhabe yoo jedhe meemee dakkuu barbaanna. Kun waan baramee jirudha. Waan ofii keenyaan uffanne barbaanna. Kan silaa ta'uu malu maalidha? Waanuma uffannu, waanuma jaallannu sana garaadhuma laafneetuma nama sanaafituu kenninedha. Waaqa birattis kan jaallatamaa ta'u. Kan nu biratti dhumee jedhee nama sanaafis homaan fayyadu waan ta'eef jechuudha. Namoota wajjin yeroo garagaraatti yeroo taphannu maal jedhu waanuma mana keessaatu kennine maal jennee yeroo kaasnu barre jette ishee tokkotu nan fuudhatte nan deebisa nan fuudha lakkisiin kun immaan uffatamti lakkisiin ituman jedhu shaanxaa tokko fuudheetuman qomsaatiin irratti darraban. Kanaaf yoo gara laafummaan jiraate waanuma barbaannu sana ituman nutti bareedu kennuu baruudha kan nuti qabnu. Mana keessaas nyaataan ol qabatee illee yeroo baay'ee wanti barame hambaadha kan nama rakkateef kennamu. Waan nuti nyaannee nurraa hafe akkasituu hin taane qulqulluudhuma ishee namaaf kennuu baruu qabna kan jedhudha kan inni ergaa dhaamu. Kun immoo anumarraayi kan inni jalqabu nama hunduma keenya bira jira wanti kun waan ta'eef jechuudha. Mee Ifaan amma maalirra jirtaa?
waldaan kee kun waldaan gargaarsaa kee kun adeemsa maalirra jira kan jedhu mutu kaase. Galatoom gaaffii bareeda kaastee yaada kaastee irratti wanti jechuu barbaadu duratti waa'ee dheen ture. Namaaf kan kennitu waan siif tokkoffaa ta'edha. Sanaa ol hin jiru waan ta'eef. An yeroo baay'ee kootii qabbanaa kana nan bita malee yeroo baay'ee nuuf fadhuan. Kaawwadhee osoo hin deemu namicha baay'ee itti qabbanaa'e tokko inni waan biraana kadhataa jiraachuu danda'a. Ofirraa baasee itti kaa'een gara manaa deemaan. Uffanni sun garuu anaaf tokkoffaadha. Maaf waanan an ofii kootii itti fayyadamuudha waan ta'eef. Mana keessaa kophees maalisan yeroo baay'ee kanan ofii kootii yeroo dheeraatti fayyadamu hin jiru. Nin kenna namaaf. Namoonni keenya kana baruudha qaba. Akkas taanan gargaaruu hin barbaadda garuu hin gargaartu. Gochatti hojiitti hin jijjiirtu. Haasaadhuma nafa. Haasawumaadhaan nafa. Inni suni garuu cabuu qaba. Yoo ati gamanan waan xiqqoo takka baastu waan ati asuusidhaan baaste konkolaataa garagashaa guddaadhaan fidee rabbisii guuta. Rakkoon keetti furamu. Kana uummanni keenya sirriitti. Gammachuu sin argatta. Sammuun kee haara galfii qaba. Sirriitti. Namni tokko gaddee rakkatee rakkoo sana keessaa dabarsuu caalaa wanti addunyaa kanarra nama gammachiisu hin jiru. Inni biroo gaaffii ati na kaaste keessaa tokko waa'ee waldaa kootiiti waa'ee amma irra jirudha. Tanaan dura waggootaan kana hunda yeroo nu jedhu namoonni nu gargaaran qaamni mootummaatis bulchiinsi magaalaatis waajjirri hojjetaa fi hawaasummaatis deeggarsa naa godhanii waan baay'ee na gargaaran hojii kana hojjechaan ture. Amma yeroo ammaa kanatti duraan waldaa gargaarsa ifaa je'een hojjechaa ture. Yeroo ammaa kana dhaabbata tajaajila lammummaa gumaataa ta'ee maqaan isaa hundaa'ee maqaa isaa jijjiireera. Ifaa inni sun hafeera. Kanaafuu uummanni keenya Facebook irrattis dhaabbata tajaajila lammummaa gumaataa jedhanii sarchi godhannaa argatu. Karaa saniinis beekamtiin amma baase kuni maalidhaa? Wanti hundumtuu seera qabeessa ta'ee deema waan ta'eef Adaamarraa biiroo qabnaa qaamanis dhufanii cheeggochuu ni danda'u. Amma dhaabbileen mootummaas miti mootummaas warri biyya keessas biyya alaas jiran dhaabbata keenya kana arjoomuu deeggarsa gochuu warri tanaan dura mucaan kun hangam seera qabeessa jedhanii sodaataa jiran sun hundumtuu inni kun cabeera. Na cinaa akka dhaabbatan hin barbaada. Kanan qabu rabbii gaditti uummata keenya namoonni tanaan dura na gargaaraa turan jechan ittiin isaan galateeffadhuun qabu. Ammas akka na cinaa dhaabbatan hin barbaada. Warreen maallaqaan gargaaruu danda'a. Maallaqaan gargaaruu danda'u. In-kind warreen uffata mana keessa jiru, meeshaa mana keessa jiru, warreen biiroo qaban meeshaa biiroo keessa jiru warra ittiin fayyadamne dabarsanii yoo nuu kennan dhaabbileen mootummaas miti mootummaas meeshaarraa hanga maallaqaatti wanti nuun fudhanne hin jiru. Maaliif harki kennu erga jira hanga jiraatetti harki fudhatu immoo jira. Uummanni keenya baadiyyaadhaa hanga magaalaatti rakkoo keessa jira waan ta'eef isa kanarratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna. Warreen biyya alaa jirtan keessattuu akka salphaatti na quunnamtanii na gargaaruu ni dandeessu. Warri biyya keessa jirtan dargaggoonni humnaan miseensa ta'uudhaan dhaabbata kana cinaa dhaabbachuu ni danda'u. Dhaabbileen piroodakshinii akka keessanii akka yeroon kaayoo amma irra deddeebiidhaan naaf feeraa jirtu kun carraa guddaadha waan ta'eef asumaan yeroon kaayoo guddaa galatoomaa OBN's miidiyaa baay'ee jaalannu baay'ee kabajinuudha waan ta'eef affeerraa kana naa gochuu keessanii baay'een gammada. Egaa ifaan waan bal'aa kaasteeti kanatti jirtu egaa hordoftoonni keenya nu hordofaa jirtan egaa karaa kamiinan ifaa gargaara waan isin jechaa jirtan natti fakkaata akkasumatti yeroo yaadu jechuudha. Kanaaf wal cinaa dhaabbannee namoota harka qalleeyyii ta'an haa gargaaruu yaada jedhudha kan nuti qabnu. Ifaa gargaaruun egaa lammii rakkate gargaaruudha kan jedhudha kan nuti kaasnu. Waan amma kan dhuftee yaada nu kenniteef guddisnee si galateeffanna ifaa. Isin garuu jechan qabu. Guddaa galatoomadha, ulfaadhaadha. Yeroo meeshaalee barnootaatti sassaabu waan ta'eef meeshaalee barnootaa arjoomuudhaan na cinaa dhaabbachuu keessan hawwiin eegaa jechaa jira waan ta'eef gamanumaan galatoomaa yeroo bashannanaa gaarii jechuun barbaada. Galatoomii hordoftoota keenya egaa turtiin nuti dargaggoo aartiist Ifaa Taliilaa wajjiniin taasisne kana fakkaata. Ifaa cinaa dhaabbadhaa kan jedhudha kan nuti yaada qabnu. torban nagaaf jaalalaa isiniif haa ta'u isiniin jedhaa qopheessee kan isiniif dhiyeessan Nasraa Shariifi gama ogummaa kaameraatiin akkasumas suur sagalee gulaaluudhaan immoo Yilqaala Antaanaa nu wajjiniin turtii taasiseera. Ispoonsara sagantaa keenyaa dhaabbata daldala buna Qarcaanshee akkasumas baankiin Awaash sadarkaa pilaatiiniyeemiitiin nu wajjiniin turtii taasisaniiti kan isaan jiranii guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu torban nagaaf jaalalaa isiniif haa ta'u fayyaa nu taasisanii.